الدعاء من كل عبادة دعائي من ربي كاتي كتا ربي أعوذ نمبرس وري أما في دمتك نمبي قريب وروتا أستوى تنين بيتني كل قريب قريب تأمر إفتى إتدابر نمبي إتدابر jiru si wan benu ala san kesa jara ko sani wan benu ijolen tu akan mati wali makamani gandu maganda adda bani ke sahara batani mali akka isa wal qabatani ganda to ko kesa guya to ko yokan guya to ganda to ko ta kesan bayani jaro ta kana fambo basi basu kamna nutu basa fisan warro ta basi kana nutu basa bera esa fadi magahami ufan lafafa go rawa isan ufani isani basu kamna nutu basa karabiati kadabalani ujolle tanamma isan harawan fani namni akit tabisun heddu isan imbe isan ille nama beka sanifa ka isin walin dem tajechu warbade ta yo si walbi agiratani kumba kakana bin bakakana bi warakana bi usin jetani wal gargartani sanif sin ka tajechu kiya ta marajte kana rabbi sin hagarka hada mode be isin mari attani wa mutayfatani ati asdebitani wa min allayon amne wa ni singarte ganda randem tani itti nudu biftan walit isini akka garbino yaada kenna ummata kenna galato هذه هي كنا كدارب لما ربي تكتتي بكتة كذا سبب بسني كذا نكرم يا ذكي سمرة سني أجاتي سمرة سني وأنا سنجلا سمرة ربي سوى ملك ربي سوى هي أنا أجري رجال لكن ربي سني isin dargaggeessa keenya shamarran keenya ilmaan keenya achiif har'a sadii fi akkamee deemte armaan baate hagana inni qabee jirjiiramni tokko akka inni argame dargaggeessa keenya shamarran keenya irraa dhufuu fi harma keessaa isin ba'a. Ijaarama isiniin itti himu. Barreessaa godhadha. Qaana godhadha. Maalii godhadha. Jennee wanni isinitti himu hin jiru maaliin beektan jechuudha. Barattanii beektan yoo mootummaa taate ijaaruu dandeettan jechuudha isinii jedhe yoo mootummaa ijaaru. Baarlamaan illee isin, dura taa'allee isin, waraanni illee isin, beektatu illee isin. Namni dhibaa yoo waan murteeffatan deebitanii hawaasaa waamtanii dhageessiftanii itti deemtan malee namni isin amma godhattanii sanirra amrii fudhattanii saniin deemtan malee namni dhufee isin amree waan kana akkana godhaa isin hin jedhu hin jiru. Isin ijaarame kan masuula hin godhatu dura taa'aa godhatu masuula jechuun nama dura taa'aa godhatu isinitti ijaar isinin maamula keessaniif gara eemtaaf yaada deeftan barreeffatu yaada dhibdee biyya kee jirtu isinitti dhufee laal waan qabachuu barbaachisanii isin laala. Waan isin laaltanii murteeffatanii hawaasaaf fidanii waan akkanaa fiddan jedhaan hawaasaan keenya sanirra boqotu. Siyaasaaf isin ijaarre, waan dhibaatiif isin ijaarre, akka uummata keenya tokko goonee bira dhaabannee gargaarsa goonee fi diina san cabsinee bilisummaa itti geennuuf isin ijaarre. Uummata bilisummaa sana urgu rabbi isin haa godhu. Namni nama tokko jalqabaa bilisummaa sana nama tokko jalqabaa irran nama horaa achirran horatee inni hore sun inni siyaasaa ta'ee waan ta'ee waraan ijaaratee diina cabsee akkasitti uummanni bilisoomu. Kanaaf isin namni amma barreeffamee amma jiru kun inni nama 17 ammoo namni isin amma nu barreeffamee bakka isin girre nama 50 illee ta'uu dandeettanii. Afurtama ta'uu dandeettan jahatama illee ta'uu dandeettan sun akka isin ijaarri itti isin itti dhuftan katamaa itti dhuftan lafatti dhuftan isin barreeffatanii gootanii qabeenya illee murtii waan uummanni kun murta'ee baasuun irratti baasii inni baasullee namni murteessu gargaarsa biyya sanii namni murteessullee isin waa laaltanii wal gaafattanii baasiin tanaan barbaaddii siyaasaa adda kee deemtanii akkanuma dhammallee biyya keessallee waan jira waliin quunnamtanii haala miidiyaa jirullee waan irraa jirtu jala buutanii haasa siyaasaa diinallee jala buutanii hawaasallee buutanii bakka nama barbaachisaa ta'e irraa oduu fudhattanii
waan kan irraa deemuu isin ammoo namni duniyaa malee waan takka qabachuu hin danda'e deemuu hin dandeetta isinuu kaagaan akka yookiin katamaa takka dhaquuf waan kana dhaquuf gargaarsa barbaadan waa waliin deemtan barbaadan jiruu barbaadan bakka takka dhaqanii katamaa takka buluu barbaadan baabura barbaadan sun hawaasa jiru ka isin adda is keessa isin qabe irra jirti san akka isii itti guuranii isii itti isinii qabatan sanillee hawaasa keessaa nama waan san jala bu'ee irra waan saniif qophaa'u hawaasa watti deebi'ee godhataa galatooma Rabbii fi isinaa baasu jedha. Assalaamu alaykum. Lakin tumurrawan bon. Boda rayo dubbanneo. Waanuma tanana raawween didin. Waan amma structure isaanii lafa kaatanii adachaa. Isaan isa jechuun biyya. Niin qaba mala maanii jiru. Ilmaata warra fille kana ruufa ta'uudhaaf mandeeta isaanii hannuudhaaf namoonni file kuni barreessinee namu maqaa isaanii gurgurtaa tokko waraqaa katabamee isaanii qabatama ta'uu barbaachisaa yaadachuu ibsuu fedhe. Maaliif jennaan bakka dhaqan dhaqan yoo fakkeenya nan dhufan ta'ee san hunduudhaan isin fille baay'ee mala buruufa waan kun akka ta'uuf mandeeta isaanii hannuudhaaf namoonni xiqqoo file kuni barreeffamee maqaa isaanii silaa qabatamee barbaachisaadha. Lammaffaa warra filama kana wanni filamanii waan biraa keessa galchuu osoo hin ta'in waan nama wal taasisuu osoo hin ta'in gurmuu gargaarsa namoota biyya dhumu jiru waan godhamu warra filameef ta'uu qofa keessa seenu waan biraa keessa akka seenu sirriilee akkasii Galatoo dhaamsamoota itti aanna qoreen tun deemaati. Caasaa keessan kaa'aa kan deebi'a. Gabaabsaati. Bakkumsee sana kan dhagaa.